Daawwattoota keenya qophiin keenya bara haaraa ammas akkumatti fufetti jira. Gidduutti immoo faaruu daakuun garramuu baay'isaa ni faarfanna gammannee irra jedhu. Miseensonni waldaa duuqabootaa kutaa faaruu faarfatan isin biraan geenya. Qophii addaa waldaan duuqabootaa ayyaana bara haaraa sababeeffachuun qopheessee karaa TV OCN isin biraan gahaa jiru. Obboleessi keenya Mirreessaa Tuujubaa magaalota Sulultaa, Alamganaa fi Buraayyuutti imaluun yaada jiraattotaa akka taanutti qindeeffatee deebi'eera. Ni faarfannaa gammaanirraa, ni faarfannaa gammaanirraa bara haaraa kanaan gooftaan nu gaa'eera, bara haaraa kanaan gooftaan nu gaa'eera. Bara haaraa jechuun tarii akka amantaa Ortodoksii Tawaahidootti ayyaana guddaa kabajamudha. Ayyaanonni baay'een jiru. Ayyaanota jiran keessaa tokko ayyaana waljijjiirraa bara haaraati.
sana keessatti tarii bara haaraa jennee akka mana amantaa ortodoksiitti nuyi kan kabajnu wantoota baay'eedhaan wal qabsiisnee ilaaluun hin danda'ama akka macaafa qulqulluutti jechuudha. Inni jalqabaa maqaan isaatu akka qulqulluu Yohaannis jedhamee yookaan immoo Qidduus Yohaannis jedhamee kabajama. Maaliif qulqulluu Yohaannis jedhamee yoo akka amantaa keenyaatti ilaalle inni jalqabaa bara kakuu moofaa fi barri kakuu haaraa yeroo nuti jalqabutti Yohaannis yeroo nuti mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera qalbii jijjiirradhaa jedhee biyya lafaa irratti dhufaatii gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosin yeroo nuti lallabe waan ta'eef dhufaatii misraachoo yeroo nuti dubbateedha jechuudha. Sababa kanaaf kakuu moofaan yeroo nuti xumuramu kakuu haaraan immoo yeroo nuti eegalu misraachoo yeroo nuti himeedha jechuudha. Sababa kanaatiif kakuu moofaa keessattis kakuu haaraa keessattis macaafaan kan inni deeggaramee jirutu jira. Kakuu moofaa keessatti raajii Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 3 irratti yoo ilaalle waa'ee dhufaatii gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos Yohaannis Cuuphaanii jalqabatti karaa akka qulleessu raajamee jira jechuudha. Kakuu haaraa keessatti immoo wangeela Maarqos boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irraa kaanee yoo ilaalle Yohaannis Cuuphaan mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera qalbii jijjiirradhaa jedhee kan inni itti sanatti fakkeeffamaa jechuudha. Barri inni moofaan yeroo dhumu kakuu moofaa ta'ee barri haaraan dhufu immoo akka kakuu haaraatti fudhatamee misraachoo yeroo inni itti hime. Inni lammaffaan dukkanarraa gara ifaatti kan inni itti jijjiirame. Kana jechuun badii Addaamii fi Hewaan balleessan irraa gara ifaatti gooftaan keenya fayyisaan keenya garaa dubaroo Maariyaamii keessa bulee yeroo biyya lafaa dhufee ifaan dhufe jechuudha. Ifi sun immoo nuyi fi akka bara haaraatti bara dukkanarraa gara ifa haaraatti yookaan akka aadaatti illee wanti beekamu bacaqii gannaarraa gara booqa birraatti jedhameet kan inni ayyaaneffatamu jechuudha. Gara amantii keenyaatti immoo dukkanarraa gara ifaatti dhufuu keenya kan nu agarsiisu. Barri haaraan anaafi waan guddaa jechuun maalummaa koo kan keessatti of ilaalu akkasumas immoo barootan darbe keessatti maalan hojjechaan ture dadhabbinaa fi cimina kiyya kan keessatti hubadhu barri haaraan anaafi yeroon itti waa'een dhufaatii Kiristoos keessatti ilaalu Kiristoos maal akka inni ta'e waa'ee Kiristoos kanan keessatti hubadhu keessumaa immoo manni kiristaanaa keenya baroota yookiin immoo waggaa keessatti gaafa guyyaa Tulluu Ejersaa Dabra Zayitii fi akkasumas waggaan gaafa wal jijjiiru ji'oota qaammee kana keessatti manni kiristaanaa keenya maadaa wal qabsiistee barsiisti waa'ee dhufaatii Kiristoosii wal qabsiistee barsiisti. Kanaaf qulqullichi Phaawulos ergaa isaa warra Roomee boqonnaa 13 irratti akkas jedha. Egaa yoo nama jaallattani abboommii Waaqayyoo isa tokko raawwattanii jirtu. Kanaaf immoo abboommii Waaqayyoo raawwachuu keessaniif immoo isin Waaqayyoo biratti waan gaarii akka hojjenne abboommii Waaqayyoo akka eegdanidha. Egaa isa duraa caalaa amantan caalatti immoo amma guyyaa fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yeroo itti isin hirribaa dammaquun isinirra jiraatu ta'uu beektanii hirribaa akka dammaqxan jedheetu dubbata. Kanaaf guyyaa kana keessatti waa'ee hirribaa dammaquu gaafa jennu waa'ee dhufaatii Kiristoos akka beekuun nurra jiraatu. Guyyichi akka inni dhiyaate guyyichi fayyinaa immoo amma akka inni ta'e yeroo kana qophii goonu keessatti ani dhufaatii Kiristoosan keessatti yaada bara haaraan gaafa dhufu maalan hojjedhe maaliidhaan qophaa'e waan gaarii kaman hojjedhe waan jedhu gaabbii galeera fooniif dhiiga gooftaa nyaadhee waan jedhu kanattu sammuu keessa dhufa bara haaraa kanaan yaadadha akka kiyyatti. Bara kana gaa Waaqayyotu uume barri isaa kan hin daangoofne jedha abbaan keenya Daawit faarsaa isaa 200 lakkoofsa 27 gubbaa irratti inni ati bara baraan kan jiraattu barri kee kan hin lakkaa'amee bira hin gaamne baroota kan jijjiirtu jedheetu lafa kaa'a. Kanaaf bara kana dursee kan uume guyyoota kana mijeessee kan uume waggoota kana kan jijjiiru baroota kana kan jijjiiru Waaqayyoodha. Akka ayyuun mana amantaa qulqulluu Yaareed lafa kaa'etti barri kun iddoo afuritti qoodeeti waqtiidhaan qoodee lafa kaa'ee ganna birraa bona arfaasaa jedhutu qoqqoodee lafa kaa'e. Waqtii kana keessa otuma namni guyyaa lakkaa'ee bira ga'uu baateyyuu ji'a lakkaa'ee bira ga'uu baateyyuu waqtiin kun nutti hima uumama Waaqayyoo akka nuti Waaqayyoo waaqeffannu akka barri kun waqtiin kun ga'e ifa baasee nutti himaa jechuudha. Kanaaf waqtii ammaa kana uumamnumti biqiltuun namni facaasee yookaan immoo abaaboon yeroo itti dhootu yeroo itti daraaru yeroo itti waqtiin kun jijjiiramni gara bara haaraatti akka dhufne nu agarsiisu jira jechuudha. Kanaaf egaa bara kana kan jijjiiru waqtii kana kan qoqqoodee kaayee Waaqayyoodha. Waqtii kanatti immoo yeroo ceenu Waaqayyoon galateeffachuu akka qabnudha kan lafa nuuf kaa'u. Gamane
faarfannaa gammaanirra bara haaraa kanaan gooftaan nu gaa'eera. Ayyaanota bara yookaan immoo biyya keenya keessatti kabajaman keessaa amantaan Ortodoksii Tawaahidoo bakka guddaa qabdi. Ayyaanota gurguddaan ishii irratti kan hundaa'e yookaanis immoo mana kiristaanaa irratti kan hundaa'e kan darbuudha. Fakkeenyaaf ayyaanuma ganna keessaati yoo kaasne ayyaana Dabra Taaborii yoo kaasne akkasuma jijjiirra baraa yookaan immoo bara haaraa yoo laalle ganna yookaan dhalachuu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin wal qabsiifne akkasuma ayyaana Faasikaa wal qabsiifne kuni lakkoofsuma manni amantaa yookaan immoo abboonni keenya kaasan yookaan immoo baaraasaaf kan jedhamu san irraan kan ka'e ayyaanonni gurguddaan kun akka biyya keenya keessatti ta'u manni kiristaanaati bu'uurri ishii. Manni kiristaanaa gaafa ayyaanota kabajju mana kiristaanaaf qofa osoo hin taane biyyattiidhaaf gahee guddaadha kan isheen qabdu. Keessumattuu iyyuu gaafa ayyaanonni gurguddoon garaagaraa akka mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootti gaafa kabajamu tokko turizimiin biyya alaati hin gala. Gaafa galan kun immoo isaan kun biyyaa fi bu'aa yookiin immoo iyyuu galii adda addaatti kan isaan argamsiisan. Sana qofa osoo hin taane miidhaginaa fi jaalalli uummata gidduutti akka cimu taasisuu keessatti gahee guddaa qabdi jechuudha. Ayyaanonni gaafa kabajamanii manni kiristaanaa uummanni akka isaan wal gargaaran ni barsiisti barumsa ishee jechuudha. Gaafa barumsa kana barsiistu uummata gidduutti jaalalatu dhufa. Jaalalli uummata gidduutti gaafa dhufu immoo iyyuu uummanni waliin wal jaalata. Kana jechuun jaalalli biyyaallee akka cimu taasisti jechuudha. Sanarra darbees inkaamiin yookiin immoo iyyuu guddinni biyyaa akka dabalu keessatti gaheen biyyattii guddisuu keessatti manni amantaa qabdu gahee hagana hin jedhamne ta'uu isaatiidha jechuudha. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo gahee guddaa qabdi. Tarii akka biyyaatti akka Itoophiyaatti illee yoo ilaalle gahee guddaa qaba. Sana keessatti gaheen isaa inni olaanaan tokko lakkoofsa akka kalaandiriitti lakkaa'amu akka addunyaatti illee manni amantaa keenya kan isheen hundeessite abbootiin amantaa kan isaan hundeessanii ji'oota 13 qabdi. Tarii biyyoota kan biraan ji'oota 13 jedhanii hin lakkaa'amu. Akka biyya keenyaatti garuu ji'oota 13 kan inni lakkaa'amu. Sana keessatti manni amantaa keenya yeroo lakkoofsa kana lakkooftu ayyaanota gurguddoo qabdi. Ayyaanota gurguddoo keessaa tokko inni jalqaba ayyaana Faasikaati. Faasikaa taane ayyaanni masqalaa jira. Ayyaanni dhalachuu gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos jira. Akkuma kanas immoo ayyaanni barri wal jijjiiru yeroo nuti wal jijjiiru kana jira jechuudha. Sababa kanaa keessatti amantaan Ortodoksii bu'uura guddaa qaba. Manni kiristaanaa keenya bu'uura waan hundumaati jechuudha. Iddoo qabeenya waan hundumtuutti argamu. Wanti isheen addunyaa kanaaf gumaachite kana jennee dubbannee xumuruu dhiisuu dandeenya jechuudha. Maaliif beektota baay'ee qabdi. Kiristaanota baay'ee ogeessota baay'ee baasiti qulqulloota baay'een wareegamtoota baay'een kan bahan mana kiristaanaa kanarraa jechuudha. Har'a addunyaan fudhannee gaafa laallu jechuudha. Saayintistoonni hedduun addunyaa kanarratti waan hedduu raagan bu'uura mana kiristaanaa irraa kan bahanidha jechuudha. Waan taateef manni amantaa keenya biyya keenya qofa osoo hin taane addunyumaadhaaf iyyuu bu'uura waan hundaati jechuudha. Haadha qabeenya hundaati waan taateef qabeenya maaramtee hin xumuramne qabdi. Mana amantaa keessatti dadhaboonni hin jiru. Akkasumas naannoo isaaniirra kanneen baraaraa haala gaariitiin dabarsuu hin dandeenye wanna nyaatan mana isaanii keessatti warri hin qabne waan jiraniif isaan sana ilaalee isaan sana deemee daawwatee akkasumas kan dhukkubsatanis kan hidhamanis deemee gaafatee dabarsuu qabaa yaada. Dargaggeessi bara haaraa kabajuu kan qabu yookiin immoo ayyaanotuma jiran hundumayyuu kabajuu kan qabu bu'uuruma gooftaan keenya nuuf kaa'een yookaan waaqayyo nuuf kaa'een ayyaana kabajuun eenyuma keenya irraayyuu kan eegamu kitaaba qulqulluu irratti akkuma nuuf ibsame seera uumamaa boqonnaa 2 irratti waaqayyoon guyyaa sanbataa kabajaa jedhee akkuma lafa nuuf kaa'ee nuti immoo ayyaana kana amala kiristaanummaa yookiin immoo yaada gaariin kabajuu akka qabnu kan nuuf ibsu jechuudha. Kanaaf nuti bara haaratti yookaan ayyaanuma kamittiyyuu yeroo ta'e kabajuu kan qabnu nurraa kan eegamu dhuganii machaa'uu yookaan immoo waan arganneef nyaachuu osoo hin taane
jireenya keenya jireenya afurummaatti wal qabsiifnee gochaa gaarii fi amala gaarii wal qabsiifnee kabajuu qabna jechuudha. Bu'uuruma kanaan ifa addunyaa qulqullichi Phaawulos wanti hundi naaf eeyyamameera garuu hundi isaa nama fayyadu akkuma jedhu osuma waan hedduu gochuu dandeenyu akka nu miidhu beekutu nurraa eegama jechuudha. Maaliif yeroo akka hin taanetti ayyaanatti sababeeffannee yeroo dhugnu yeroo nyaannu ekonomikaalii qabeenyi keenya miidhamuu danda'a, qaamni keenya miidhamuu danda'a, amantii keenyanis immoo miidhamuu dandeenya jechuudha. Namoota gadda keessa oolan kanallee jajjabeessaa wajjiniin ta'aa cinaa dhaabbachaa jaalalaan kabajuutu nurra jiraata malee ayyaana sababeeffannee kan ittiin dhugnu kan ittiin machuuf yookaan immoo hojiiwwan biyya lafaa kana kan ittiin hojjennu ta'uu hin qabu. Akka mana amantaa keenyaatti barumsaan sirna qulqulleessaa raawwachiisuudhaan akkuma kana immoo dhukkubsattoota gargaaruudhaan warra beelaan beela baasuudhaan warra dheebutan dheebuu baasuudhaan warra daaran daara uwwisuudhaan kabajamutu irra jira. Dhugaan jiru isa kanadha. Maaliif guyyaatti gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos gara biyya lafaa lammataa dhufutti isa beelee beeloof baafteettaa isa dheebote dheebuu baafteettaa isa daare daara baafteettaa jedhee nu gaafata jechuudha. Gaaffii sana keessaa ooluudhaaf yeroo gammachuutti yookaan immoo yeroo ayyaanaatti warroota beelaan, warroota dheebotan, warroota daaran, warroota dhukkubsatan yoo gaafannee ayyaana kanaan yoo kabajne tokko eebba guddaa argannaa jechuudha. Lammaffaa immoo nuumti akka biyya lafaa irratti illee sammuu keenyaafis nagaa argannaa. Inni bara darbee waaqa'u jennee kottaa murteeffannaa waaqa'u jennee barra haaraan gaafa dhufu karoora namni hundumtu karoora karoorsa. Karoora inni karoorsu karoora isa kan fooniitiif yeroo baay'ee karoora fuudhaa, karoora heerumaa, karoora mana ijaarrachuu, karoora haalota tokko tokko mijeeffachuu ta'uu danda'a. Inni kun gaariidha akkuma jirutu ta'e garuu kan dursu wanta hundaa olitti waaqayyo hojiin wanta karoorsatan wanta hojjetan mataansaa waaqayyootti qabamanii amantiin koo maalidha jedhee waa'ee amantii beekanii waa'ee amantii hubachuudhaan immoo kaleessa dheengadda hin tsoomne yoo ta'an akka tsoom, kaleessa dheengadda amantaatti qabamnee hin jirru yoo ta'an amantaatti qabamnee jiraachuu, kaleessa dheengadda nissaa hin galle yookaan immoo gaabbii hin galle cubbuu hojjenneef gaabbii hin galle yoo ta'an gaabbii galu, kaleessa dheengadda gaabbii galle irra ta'an immoo isa gaabbii isatti galle sana immoo foonii dhiiga isaatti hirmaannee mootummaa waaqayyootiif qophaa'uun kana akka karooraatti osoo galchine gaarii ta'a jedhee yaada. Maaliif jiraannee biyya lafaa irratti yaa'u dhumni keenya gara mana waaqayyootti waan ta'eef jiraachuu keenya keessatti immoo waaqayyootti qabamnee amantaadhaan yoo jiraanne dhuma biyya lafaa irratti hirmaattummaa addiisaa dhaaltu mootummaa isaa ta'uu dandeenya jechuudha. Hafuuraan guddachuu akka qaban karoorsuu qabu jechuudha. Kunis hoggaa jennee bara darbee keessatti fakkeenyaa fi gaabbii hin galan yoo ta'e amma gaabbii galuu qabu. Dur mana amantaa hin deeman yoo ta'e amma mana amantaa deemuu qabu. Yoo dur ijoollee isaanii ergan ta'e amma immoo ijoollee isaanii erguu qabu. Dur qofa gaabbii qofa galuu hoggaa ta'e immoo amma immoo iyyuu sirriitti tajaajilaan jabaachuutii akka qaban kanaani bakka gama hundaan iyyuu hafuuraan barumsan illee jajjabaanneetiin mana isaa keessatti jiraachuudhaa fi akkuma karaa addunyaatiin karoorfannu sana galiin keenya dabaluu qabna jennee galii keenya akka karoorsinu sanatti hafuura keenyanis jabaachuutii qabna jennee arannee jireenya keenya isa bara baraatiif illee karoorfachuu qabna jechuudha. Abbaan keenya Phaawulos ergaasaa warra Filiphisiyoosiif barreesse boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irra yoo laalle kan duuba kootti darbe irraanfachuudhaan kan gara fuula duraa kootiitiif nan fiigaadha jechuudha. Kanaaf kana dura hojiiwwan adda addaati irratti bobbaanee jirra taanaan amma dhaabuu danda'uu qabna. Waa'ee foon keenyaa yaaduu qofa osoo hin taane waa'ee lubbuu keenyaatti illee yaaduun dirqama keenya ta'uu qaba jechuudha. Gaabbii galuudhaaf qophaa'uu qabna. Ulfaataa dhiiga isaa kabajamaa foon isaa nyaachuu dhuguudhaaf qophaa'uu qabna. Nama dhukkubsate gargaaruudhaaf qophaa'uu qabna. Akkasumas jireenya keenya kan addunyaatis ta'ee kan hafuuratti jabaachuu danda'uu qabna jechuudha. Bara haaraatti kiristiyaanni kan inni karoorfachuu qabu akkuma foon isaatiif jireenyi biyya lafaa karoorri biyya lafaa isa barbaachisu kan lubbuu isaatis isa barbaachisa. Bara haaraatti qalbii jijjiirratee gara mana waaqayyootti deebi'ee kan hin barreerree barsiisee waa'ee dhugaa amantii isaatii labsee bara sanatti dabarsuu qabaan jedha.
isa bara darbe yoo cubbuu hojjeta ta'e bara darbe hin ta'uu ta'e bara darbe hin soba yoo ta'e bara darbe wantoota namarraa nama hamachuu nama badii hojjeta yoo ta'e hunduma isaa dhiisee bara kana qalbii jijjiirratee gaabbiidhaan gara mana waaqayyootti deebi'ee hojii isaa keessatti eebbaa fi jireenya isaa keessatti suga akka argatuu fi waaqayyo abdatee jireenya isaa keessatti waaqayyoon galchee bu'aallee argata yookaanis immoo wantoonni inni karoorse sun jireenya fooniitiinis haa ta'u jireenya hafuuraniitiis haa ta'u milkaa'uu jechaadha. amma immoo walaloo bara haaraa wal qabatu obboleessi keenya Daaquun Gammachiis nuuf dhiyeesse isin biraan geenya. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo Ameen. Baroota jijjiirta daqiiqaa lakkooftee guyyaa waggaan geessa waaqummaa kee himtee amma jettus geessa baroota jijjiirtee hogganta waan maraa imala gannataaf situ baase karaa. Teessoon kee aariyaami gubbaa samiiwwanii addunyaa kan bitu si qofaadha waaqni halkanii fi guyyaa walirraa adda baastee samii utubaa malee jabeessitee dhaabde dachees ulfina keef tooraan diriirsite uumama kee mara irra hiriirsite 22 uumama harka kee toora tooraan tolchee si qofaat kalaqe mooticha moototaa hanga'aan si qofa baroota jijjiirta uumaa samiif lafaa. Kaleessaa fi har'aa borisuma yoomuu eessayyuu hin jiru kan sitti dorgomu fakkaataa hin qabdu uumama si hingitu addunyaa hundumaa si qofa kan bitu du'aa situ kaasaa jiraa situ ajjeesa abdii sammuu fe'e gooftaa situ haareessa ati hin jijjiiramtu yoomiyyuu isuma ittiin dabalamtu irraan hirrifamtu waaqadha silumaa feetu situ baksaa samii akka gagaa dachee diriirsite si dachaasta akka gasaa uumama sassaabdee bakka feete keessa teessoo ulfinaa keerra bara baraan teessa. Amalaaf hojii keenya hundumaa dandeessee guyyoota jijjiirtee kun warraan nu geesse caban oolchite lafeedhaa miilachuu dhiiga dhangala'u lubbuu kabeelachuu dhibee bara faalisitu harkaa nu baase libaana kee keessaan situ nagaa harcaase hojiin kee ajaa'iba uummatu guuma danuu jaalala kee fudhadhu hooqubaa galani dachaadhaan teessoo kee hamarsu luboonni samiirraa libaana siif aarsu kaleessa dabarsee situ warraan nu ga'e wabii keenya dhugaa situ abbaa nuuf ta'e oolmaa kee deebisuuf eenyuyyuu hin lakkaa'u galanni ulfinni gooftaa siif haa ta'u. Ergamoota samiin situ kabajama waaqummaa kee mo'eessi qofaat jajama dhagaan bitaaniyaa galata siif laatu daa'imni xixiqqoon maqaa kee faarfatu harreen bala'aami siif baatetti dhugaa zakkiyoosiin filtee galteetta saduukaa mukeen ulfina keef waliin reebu baala ati hundaan olii hundumaa seet caala munyuuqaan lafarraa allaattiin barrisu yaa waaq jechaa galata kee ibsu galaanonni uursee qilleensi bubbisu ulfina kee jecha galataan shubbisu kan darbee fi dhufu hundumaa mijeesse ulfaadho sillaase nusarraan nu geesse bara isa darbe si'in keessa tarre utuu deemneen taa'in boolla du'aa qarree bara isa dhufe gaarii nuuf taasisi eebbaa fi suuqa kee keessatti harcaasi dhiifama argachuuf bara gaabbii gallu bara fooniif dhiifne lubbuu keenyaaf mallu bara waadaa fuunee imaanaa kee baannu dhiiga kan kee dhugnee bara foon kee nyaannu bara mootummaa kee fitti kaadhimamnu bara dhugaa faana mana kee jiraannu bara kasoobinaan ajajamnee bullu bara seera keetiin bu'aa lubbuuf tullu nuuf godhe dharaa bara milkiif dhugaa hundaa kan danda'u sidha mootiin dhugaa ati nutti dubbadhu nuti si dhageenya gatii kaffalamu hin barbaaddu beenya laphee qulqullaa'aa tumti nuuf kenni akka daawwitiidhaa hubannaa nuuf kenni tiitoosiif kan taate arraba qajeelaa bara mootummaa kee nun taasisin eelaa ifuma gooteetta fannoorra dhaabbattee taliilan oobaasti ofii kee dheebottee garraamummaa keetiin har'as nu gargaari eekamticha baraati nu baraari karaa nutti baasuu fi kiyyoo dinaa cirta baroota jijjiirta ofii keetii jirta ati nuuf bareechi bara gaabbii keenya waaqaan oliisi qofaa dhageenya egaa barraaraan hin jiru guyyaan hin haara'u yeroon jijjiiramee barris immoo fa'u isuma kaleessaa tarras lakkaa'ama guyyaa isa duriitu har'as dhaga'ama. Biiftuun hin haaroftu addeessis hin badu akkuma kaleessaa ifuudhaan gammadu uumama hunda keessaa kan haara'u nama faaya miidhaginaan miti immoo haaraa walii lama haara'uu jechuun haara'uu inni sirrii laphee haaressuudha keessa hin jiru shirrii qalbii jijjiirrachuun yaada haaraa faana bara haaraa jechuun nama haaraa jechuun inni dhugaan kana bakka itti kufne beekne yaadachuudha luboof agarsiisnee cubbuu himachuudha foon keenya tuffannee lubbuudhaaf yaaduudha hojii diinaa dhiisnee jannataaf haaduudha abboommi isaa eeguuf barri murteessanii fooniif dhiiga isaatiif barruuf qopheessanii
hojii gaarummaatiif barri of wareeganii kan bade barbaaduuf barri adeemanii jaalalaaf dhiifama barri qabaatanii moofaa ofirraa ciruun isa dhahaaraanii hojiidhaan mul'isaa isa dhageessanii kan darbe baatanii bagar dhageessanii hojiidhaan mul'isaa isa dhageessanii kan darbe baatanii bagar dhageessanii galanni waaqayyoof haa ta'u. Hordoftoota keenya YouTube waldaa duukaa bu'ootaa like subscribe gochuudhaan qophiilee barsiisoo fi hawwatoo ta'an karaa sana tamsaan akka hordoftan gamanumaan isin affeerra. Egaan daawwattoota keenya qophii keenya addaa bara haaraa sababeeffachuudhaan qopheessine xumurree jirra. Barri 2014 bara nagaa, bara eebbaa, bara jaalalaa fi akkasumas baratti gaabbii gallee fooniif dhiiga gooftaa fudhannee dhaaltu mootummaa isaa akka taanu waaqayyoon waa taasisu. Qophicha beeksisuun kan isin faana turre an faarfattuu Feenet Ayyaanaa. Anis faarfattuu Dureetti Malkaamuu. Guutummaa qophichaa qindeessuun ammoo obboleessa keenya Mirreessaa Tujubaati. Qophii itti aanuun haga walitti deebinutti nagaa waaqayyoon tura.